dhaamsa kootii dabarsuu barbaadu kan Oromiyaa guutuu keessatti tokkoon isaa walamanuudha. Ituu miilarraan buqqifatin mataarraa buqqisuun hin danda'amu. Sababa saniifi isa miilaa isa of keessaa lagaa baafnaan yoo abbaa ta'ellee yoo haadha ta'ellee dhugaa dhoksuu dhiisanii waan jiru ifatti baasuudhaan bilisummaan hin dhufaa. Isa of keessaa diina buqqifnaan kana laa immoona. Isa diinaatti qabsiisnee biraa galla kan walii keenya walitti qabsiisuun ulfaateera. Walitti qabsiisnee walirraa dhaamsuun hin ulfaata waan ta'eef har'as borus tuun jedhin Oromoon bakka kamiyyuu jiru. Dhaabni isaa jijjiiramaa miti. Bara kan wayyaanee hundi isaa jijjiiramee jiru. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa gonkumaa maqaa biraa ofirraa hin qabu. Dhaabni keenya dhaaba dhaabbataadha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa galtuu miti, gantuu miti, maxxantuu miti. Dhaabni keenya akkuma jirutti ta'ee uummanni keenya haala duritti ture haala gaarii keessa hin turre har'a haala gaarii keessa hin jirru omaan jedhu alhamdulillah jenna. Galanni kan waaqa guddaa ta'u uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Dhala isaa barsiisuu akkamiin barsiisaa karaa barsiifatee mirga isaa kan falmatu yoo barate abbaa biyyummaa isaa kan falmatu yoo barate waan ta'eef har'a baratuun jedhin uummanni Oromoo dhala isaa barsiisuudha. Walii wal qooduu lagaa wal qooduu kaleessa nu qoodaaranii har'asitti jiranii garuu immoo kaayyoo waggaa 100 iyyuu hin baratan jedhanillee nu har'a geenyerra waan ta'eef barnoota sanis barataa inni hafes barachuu qaba. Inni